Ayatollah Ali Khameneiin gootummaan isaa addunyaa dinqisiisee addunyaa irratti riikaardii guddaa kan galmeessise إسرائيل يجب أن تسقط وستسقط إن شاء الله. baay'ina droonotaa misaayilotaa fi hidhattootaa harka lafa jalaan bobbaasonni dursite waraanni Israa'elii fi Iraan jalqaba ji'a waxabajjii kanaa hammaachuu eegalee ammas muddamaa olaanaa uumeetii jira. Biyyoonni lama waggoota kurnan hedduu karaa harka lafa jalaa akka du'atiyyaan biitti tiyya hin duune jechuu kan dhaammate yoo ta'u gootummaa isaa addunyaan dinqisiifattee ajjechaa isaa addunyaan itti gadditee irraa booyaa kan jirtum. Hootii fi Hizbullaanis Iraan cinaa dhaabbattee tumsa isiidhaa itti agarsiisuudhaa fi gumaalee Khameneiin ni baafannas gallee hin rafnu kan jedhan gootonni ija barbadaa kun amma waraana fulla'ee ta'eetii jira. Gamni lamaanuu injifannoo homaatoo humna hidhannoo qabanii walitti dhaadatu irree ofii agarsiifachuun addunyaa afaan qabachiisaatii jiru. Mataan oduu miidiyaa addunyaa oolmaa bultii waraana qabeenya addunyaa keenya biiliyoonaan nyaachuun lubbuu hedduu harcaasaa jiru kana ta'eetii jira. Addunyaa kutaa hedduu waraanni deemaa jirti. Waraanni Israa'elii fi Iraan garuu hunda caalaa mataa oduu ta'eetii jira. Sababoota qaba. Waraana fuullee biyyoota lamaanii ta'uu isaatiin waraana fuullee biyyoota hanga funyaanii hidhatan gidduu waan ta'eef qalbii addunyaan fiixee hanga fiixee booji'eetii jira. Waraanni kun agarsiisa hidhannoo waraanaa hanga fakkaatutti hidhannoowwan ammayyaa kan dhimma itti bahamaa jiru ta'uun sababa addunyaa hawwateef kan biraati. Dirooniiwwan artificial intelligence fayyadaman hidhannoowwan caarallaa misaayiloota ibidda tufan kanneen saffisa olaanaa sagalee namaa dachaa hedduu waliin barrisanii fi fageenya dhedheeratti ilaamaa haleelan akkasumas ammoo haleellawwan saayibarii lolli jabana keenya eessa akka ga'ee kan addunyaatti agarsiisan ta'uun isaanii fiixee addunyaa hundarraa namuu akka gurra qeensi hordofu godheetii jira. Lolli kun lola amma ta'aa jiru qofa osoo hin taane lola itti aanee addunyaa bakka garagaraatti dhalatu maal fakkaachuu akka danda'u kan akeekee egeree teknoolojii waraanaa keessatti argamtoon kallattii lolichaan kan qalbii namaa harkisaa jiru isa biraati. Lolli kun lola amma ta'aa jiru qofa osoo hin taane lolli itti aanee addunyaa kutaa garagaraa keessatti dhalatu maal fakkaachuu akka danda'u kan akeekee egeree teknoolojii waraanaa keessatti kan argan ta'uun kallattii lolichaan kan qalbiin nama harkisaa jiru isa biraati. Lolli kun baha giddu galeessaatti babal'achuu danda'a yaaddoon jedhus sababa hedduu xiyyeeffannaan hordofaa jiraniif kan biraati. Jiddu galeessi baha mandhee hidhattootaa akka Hizbullaam hidhattoota Huutii fa'aa yoo ta'u Iraaqii fi Siiriyaanis mandhee milishoota garagaraa lolli kun hawwachuu danda'uuti. Ameerikaan baha giddu galeessaatti buufataawwan waraanaa garagaraa kan qabdu yoo ta'u kunis buufata humna qilleensaa humna galaanarraa fi wiirtuuwwan loojistikii waraanaa fi loltoota kumaatamaa hidhannoowwan ammayyaa waliin qabdi. Kunis dhimma waraanni kun akka hedduu hawwatu godhe kan biraati. Maarsariitiin humna waraana biyyoota waggaa waggaan sadarkeessuun beekamu Global Fire Power jedhamu bara 2025 kana keessa humna waraanaatiin addunyaarraa Iraan 16ffaa Israa'el 15ffaa irra ka'a. Baajanni waraanaa Israa'el bara 2025 doolaara biiliyoona 24 ture. Baajanni waraanaa Iraan baruma sana keessa doolaara biiliyoona 10 hanga 15 ture. Israa'el jettiiwwan lolaam 600 qabdi. Iraan jettiiwwan lolaam 330 qabdi. Iraan diroonota hedduu oomishuun olaantummaa yoo qabdu Israa'el diroonota ilaamarraa hin gorree kan artificial intelligence fayyadaman horatteetii jirti. Israa'el loltoota waraanaaf qophaa'oo 150 yoo qabaattu Iraan loltoota 600 fi 10,000 qabdi. Loltoota eeggataa Israa'el 465 kan Iraan ammoo 350 ta'u. Israa'el dandeettii waraanaa ijoo isheeti kan jedhaman humna qilleensaa kanneen akka jettiiwwan F-351, F-15 fi F-16 dirooniiwwan artificial intelligence misaayilota humna qilleensaa qolatan kanneen akka Iron Dome, David Sling, Arrow 2/3 fi Iron Beam, Laser Defense, lola saayibarii fi basaastummaa humna niikulaaraa fi michummaa warra lixaa waliin qabaachuu isheeti. Iraaniif humna loltuu guddaa qabaachuu misaayilota hedduu fageenya dhiyoo fi fagoo fattaa F1 hidhachuun harka lafa jalaan Israa'el waraanoo hidhattoota bobbaasuu danda'uun diroonota hedduu oomishuu danda'uu fi niikulaarii qabaatti jedhamee sodaatamuun jabina waraana ishee ijoowwani.